اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان نكيا فيك أبدني. Egaa sagantaa teenya tan quraana akkami qaraana jettu tan arraatis qabannee dhiyaanneeti jirra. Sagantaa dabarte keessatti darsii sadaffaa tan qubee arabaa 28 akkaataa uumama bakka isaaniitti gareetti qoonnee laallee keessaa qubeelee ilahanqaa garee jahaffaatti isiniif dabarsuun keenya ni yaadatama. Arraan tanaas garee torbaffaarraa qabannee dhiyaannee jirraati. Akka naa waliin turtan kan isiniin jiru ana Usmaa'il Lishooti. Turtii gaarii. Harfii yookaan qubee arabaa 28 keessaa qubeen garee torbaffaa jalatti ramannu qubee 3. Isaanis qubee saa, zaalii fi akkasumatti qubee dhaati. Qubeeleen tun garee qubee arraba fiinxaa fi ilkee gubbatti uumamtu hogguu ta'uu, garaagarummaan isaanii ammas harfiin yookaan qubeen saatii fi qubeen zaal kan qooda tokko waliin qaban hogguu ta'uu, akkaataan uumama isaanii qubee yookaan harfii saa hidhii teenya xiqqoo adda bannee fiinxaa arraba keenya ilkee jalaatii fi tan gubbaatiin walitti qabnee akkasuma arrabaa fi kokkeellee xiqqoo adda fageessinee qilleensa afaan keessaan alatti gadhiibuudhaanii qubee saa uumna. Saa qubeen yookaan harfiin zaal ammaas akkaataan uumama isii akkuma harfii saatti hidhii teenya xiqqoo adda bannee fiinxaa arraba keenyaa ilkee gubbaatii fi jalaatiin walitti qabnee arrabaa fi huruu akkasuma arrabaa fi kokkee xiqqoo adda fageessuudhaan osoo akka qubee saatti hafuura alatti gadi hin dhiibne qubee zaal tana dubbisna. Zaal. Harfii zaa ammoo akkaataan uumama isii hidhii teenya geengoo goonee fiinxaa arraba keenyaa ilkee jalaatii fi tan gubbaatiin walitti qabnee arraba keenya kara duubaa, huruu gama duubaatii fi kokkeetti ichi dhiyeessinee eegasiin arrabaa fi ilkee adda buqqaasuudhaan qubee dhaa jettu tana uumna. Dhaa. فامنح له مما تجهد أمانا. qubeen yookaan harfiin ramaddii 8ffaa keessatti keenyu qubee 3 hogguu ta'an, isaanis zaay, siin fi so'aat hogguu ta'u, gareen isaaniitis garee qubeelee xarafa afaanirratti hafuuraan uumamtu jalatti ramadaman. Akkaataan uumama isaanii qubeen yookaan harfiin zaay hidhii teenyaa fi ilkee teenya xiqqoo adda bannee arraba keenya gara fuulduraa, ilkee gadii gara duubaatti maxxansinee huruu gubbaa gara xumuraatii fi kokkeerraa arraba gara duubaa xiqqoo achi qabnee yookaan xiqqoo adda bannee afaan adda banuudhaan qubee zaay tana uumna. Zaay.
qubeen yookaan harfiin siin ammaas akkuma qubee zaay sanitti hidhii fi ilkee xiqqoo adda bannee xarafa arraba keenyaa kan fuula duraa ilkee gadii karaa duubaatti maxxansinee duuba arraba keenyaa kokkee fi huuruu gara duubaarraa xiqqoo adda fageessinee yookaan adda bannee hafuura ala gadhiibuudhaan ilkee gubbatti uumna. Siin 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 qubeen yookaan harfiin itti aantu ammaas harfii sood hogguu taatu akkaataan uumama isiitiis hidhii teenya geengoo goonee ilkee teenya xiqqoo adda bannee xarafa arraba fuula duraa ilkee gadii kara duubaatti maxxansinee walakkaa fi duuba arraba keenyaa huuruu fi kokkeetti ichi dhiyeessuudhaan hafuura alatti gadhiibuudhaan ilkee fi xarafa arrabaa irratti uumna. Sood 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 qubeen garee saglaffaa keessatti ramadamtu qubee takka hogguu ta'u isiinis qubee doot. qubeen yookaan harfiin doot qubee arrabaa fi irgoo gubbaa walitti maxxansuudhaan uumamtu. Akkaataan uumama qubee doot hidhii teenya geengoo goonee ilkee teenya xiqqoo adda bannee arraba keenya irgoo afaan keessaa gara gubbaatti ol maxxansinee arraba gara duubaa kokkeetti ichi dhiyeessinee arrabaa fi huuruu adda buqqaasuudhaan hafuura afaan keessa qabamee jiru gabbaasuudhaan uumna. Doot 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 qubeelee dabarsine kana keessaa qubeen lama qubeelee funyaan irratti uumaman hogguu ta'u isaanis qubee miimii fi qubee nuun. Akkuma kana dura dabarsinetti qubee miim hogguu dubbannu yookaan qubee nuun hogguu dubbannu qilleensi keenya yoo funyaaniin gadi hin baane dubbisuu hin dandeenyu. qubeelee lameen miimii fi nuun tana mee funyaan keessan qabaati dubbisuuf yaala. أخلاقهم كانت هي القرآن اقرأ إيجا جزاكم الله خيرا جزاء وأحسن إليكم إسنين ججا درسين تينيا تنعرى خنا فكاتي درسي برنوتا صدفا خن متدورين إسي قبيلي عربا ديدمي في سديتن akkaataa iddoo uumama isaaniitti garegareedhaan uumne xumurree jira. Sagantaa itti aantu darsii afraffaa qubeelee bocaanis ta'ee sagaleen wal fakkaattu akkamitti adda baasna kan jedhu irratti yoo rabbi jee qabadheetiin dhiyaadhaa. Ilaan qasitti nagayaan naaf turaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. صوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله نهوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ